Seed airdrop warroonni hojjechaa turtan akkuma kaleessa viidiyoo isiniif hojjedhe irratti seed airdrop keessan akkaataan suuyii waaletii wajjin wal qunnamsiisuudhaan gara suuyii waaleetiitti baafachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Har'a immoo suuyii waaleetii irratti akkamitti save godhachuu dandeessan. Ergasii immoo gara KuCoin waaleetiitti akkaataa ittiin ergachuu dandeessan. KuCoin waaleetii warroonni hin banatin immoo akkaataa ittiin banachuu dandeessan viidiyoo isiniif gallakkisaa guyyaa boruu jechuudha. Ergasii immoo viidiyoo san ilaaltanii KuCoin waaleetii keessan banatanii seed airdrop keessan suuyii waaleetii irraa gara KuCoin waaleetiitti ergachuu dandeessan. Kana qofa osoo hin taane seed airdropin waaleetiiwwan kam irratti listi ta'e yookaan immoo eebbifame kan jedhu illee ni ilaalla. So akkuma asirratti argitan seed airdropin anaaf kenname tookinii kan koo jechuudha 96 dha. So suuyii waaleetii kan koo irratti immoo akkamitti baafachuu akka danda'uu fi akkanumallee suuyii waaleetii irraa gara exchangeewwan akka KuCoin waaleetii fi kan kana fakkaatan irratti akkamitti ergachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota YouTube channel Soofuma Raab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa video kana keessatti seed airdrop list ta'ee jira eebbifamee jira almost April tokko irratti yookaan immoo gaafa April tokko eebbifamee jira jechuudha. Amma tookinii mataa ofii danda'e yookaan immoo cryptocurrency mataa ofii danda'e ta'ee jira. Trade ittiin gochuu dandeessan, tookinii keessan gurgurachuu dandeessan, gara qarshiitti jijjiirachuu, gara doolaraatti jijjiirachuu ni dandeessanii, P2P irratti illee gurgurachuu dandeessan. Video kana keessatti immoo seed airdrop erga list ta'ee kanaan dura suuyii waaleetii wajjin akkamitti wal qunnamsiiftanii tookinii keessan akka baafattan isinitti agarsiisee jira. Suuyii waaleetii keessan irratti kan baafattan immoo akkamitti claim gootanii baafattan kan jedhu ni ilaalla. Itti aansinee immoo suuyii waaleetii irraa gara waaleetiiwwan akka KuCoin fi Max kan kana fakkaatan irratti akkamitti deebistanii baafachuu akka dandeessanii fi ergasii immoo KuCoin waaleetii Binance, Bybit, OKX kan jedhaman kun exchange dha. Gara barbaadanitti gara doolaraatti jijjiirachuu dandeessan, gurgurachuu dandeessan P2P irratti akkanumallee namootaaf erguu dandeessan, gara cryptocurrency barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan waan ta'eef gara KuCoin waaleetiitti illee akkamitti erguu akka dandeessan ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadhaaf. Video kanas hiriyoota keessaniif share gochuu hin irraanfatinaadha. Gaay gara barnootichaati. Egaa akkuma asirratti argattan seed airdrop kan koo irratti tookinii an hojjedhee argadhee 96 dha. Isin kana ol hojjechuu dandeessan. Jalqaba irratti seed airdrop waaleetiiwwan kam irratti list ta'ee kan jedhu haa ilaallu. Egaa channel isaanii irratti kan ibsan jechuudha. Channel isaanii subscriber miliyoona 15 fi tuqaa 8 kan qabudha. So asirratti kan ibsan trade on CX jedhanii KuCoin fi Binex akkanumallee Max irratti akka trade gochuu jalqabame yookaan bittaaf gurgurtaan akka jalqabame ibsanii jiran. Kanas guyyaan inni itti jalqabe April 1 irratti akka jalqabe ibsanii jiranii adreesii keessan ergachuudhaan asirra kontaaktii gochuudhaan gara USDT jijjiirachuu dandeessan seed tookinii keessan akkanumallee gurgurachuu dandeessanii jedhanii jiranii. So waaleetiiwwan kanneen sadeen irratti jechuudha kan baafachuu dandeessan KuCoin waaleetii, Binex fi akkanumallee Max yoo qabaatan jechuudha. Isaan kanneen KuCoin waaleetii akkaataa ittiin banatan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo sana isiniif gallakkisa. Binex fi Max banachuun immoo hedduu tokko salphaadha. Akkaawuntii isaa banadhaadha. Ergasii immoo akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisu. Jalqaba seed airdrop keessan dashboard isaanii maal suu waaleetiidhaan wal qunnamsiisuu qabda waan ta'eef suu waaleetiidhaan akkaataa ittiin wal qunnamsiisuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo sana ilaaluudhaan suu waaleetii keessanii wal qunnamsiisuun dirqama jalqaba jechuudha. Seed airdrop keessan suuyii waaleetii akkaataa ittiin banatan isinitti agarsiiseera jira waan ta'eef gara suuyii waaleetiitti ni seentanii ergasii immoo apps kan jedhu jalanatti ni argama isa keessa seentan ergasii immoo bakka search baarii kanarratti kilik godhee gootan haala kanaan seed dashboard isinii fida jechuudha. Play seedgo.com kan jedhu seed dashboard isinii fida asirratti kilik gootan ergasii immoo direct gara dashboard seediitti isin fudhata jechuudha. So dashboard kanaan akkamitti wal qunnamsiisuu dandeenya kan jedhu immoo viidiyoon kaleessa isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo sana ilaaluudhaan irraa fayyadamaadha. Linkii isaa description jala ni argattu. So asirratti seed airdropin argachuudhaaf asirratti sarara sadii kanarra kilik gootan ergasii immoo gara dashboardiitti dhuftan dashboard kan jedhu kanarra kilik gootan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan with telegram fi telegram web kan jedhu ni argama. Connect yoo kanaan dura kan hin godhin ta'e jechuudha. Telegram app kan jedhu kanarra kilik gootan maaliif telegramiidhaan wal qunnamsiifne waan ta'eef. Ergasii immoo irra deebi'eetii yoo kan dhufu ta'e start jettanii ergasii login jettan akka tasaa irra deebiidha yoo isin gaafateef jechuudha. Ergasii immoo haala kanaan yeroo start gootanii garanatti deebitan ammas gara suuyii waaleetiitti yeroo deebitan haala kanaan telegram username keessanii isinii dhufa waaleetii keessanii wal qunnamsiisuu asitti isinitti agarsiisaa jechuudha. So suuyii waaleetii keessaniin kanaan dura seed airdrop wal qunnamsiiftanii jirtan waan ta'eef asirratti wantoota lama adda baafachuu dirqama qabdan. Asirratti wallet to sending app kan jedhu kana akkam gootanii app to waaleetii ta'uu qaba. So kanaafiyyuu bakka wal jijjiirtanii jechuudha. Sending app kan jedhu kana bakka wal jijjiirtan asirratti bakka wal jijjiiruun qabu. Jalqaba irratti from kan jedhu kana
app kan jedhu kana ta'a. Ergasii immoo wallet kan jedhu kana gara walletii barbaadanii gara walletii keessanitti ergachuu barbaadan waan ta'eef wallet kan jedhu kana filattan jechuudha. So inni kun bakka wal jijjiiruu hin qabu yoo bakka wal jijjiire immoo bakka kana qastii kanarra kilik gochuudhaan bakka wal jijjiirsiisuu qabdanii from kan jedhu apping sending app kan jedhu akkanumallee to kan jedhu wallet ta'uu qaba jechuudha. Ergasii immoo asirratti kan asseetii biraa yookaan immoo kiriptoo biraa yoo isin fide isin seed baafachuu barbaadan waan ta'eef qastii kanarra kilik gochuudhaan seed filattan jechuudha. Seed kana yoo kan isin fiduu dhabu ta'e fakkeenyaaf Esloof seed Monobix kan jedhu bichaan dhufee seed yoo kan isin hin dhufne ta'e keessaa baatanii cuftanii keessaa baatanii irra deebitanii keessa seentanii bifa haarawaadha yookaan immoo refresh gochuudhaan argachuu dandeessan. So qastii kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo seed filattan jechuudha. Seed kan jedhu kana filattanii amma seed baafachuudhaaf deemtan app irraa gara walletiitti asirratti akan dogongorre. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gootan. Akkuma sarta agartan jalqaba irratti seed token isin qabdan 96 dha kanan qabu. Isin garaagarummaa qabaachuu qaba. Kana asirratti lakkoofsa kana qabadha. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtanii jechuudha. Hedduu tokko salphaadha karaan ittiin baafattan. Ergasii immoo approve kan jedhu ni argama. Approve kan jedhu kanarra kilik gootan jechuudha. Approve kan jettu kanarratti kilik gootanii pattern keessan yookaan pin keessan isin gaafata jechuudha. Ergasii immoo continue erga jettanii booda approve jettan. Approve kan jettu kanarra kilik gootanii hedduu tokko salphaadha. Amount kan jettu ni argamti. Bakka amount kanatti amount seed token isiniif kenname san achirra barreessitanii jechuudha. So achirratti barreessitaa jalqaba irratti immoo seed jiraachuu adda baafadha. Seed kan jedhu dhufuu jechuudha. Yoo dhufin qastii irratti kilik gochuudhaan seed filattan. Ergasii amount keessan ni barreessitanii ergasii immoo confirm transfer kan jettu jalatti argamte jechuudha. Amount keessan erga barreessitanii booda so Fii narraa murullee asirratti barreessee jira. Fii jechuudha 54 tuqaa 53 CD dha kan narraa muru. So kanaaf galu immoo inni available ta'e asirratti argama. Confirm transfer. Ergasii immoo hangama kanaaf galu asirra jira. Confirm jettan jechuudha. Ergasii immoo approve kan jettu kanarra click gootanii booda gubbaa kanarratti processing please wait isin jedha. Xiqqoo akka turu isin gaafata jechuudha. Ergasii immoo CD kanarratti duwwaa ta'ee jira. Kan duratti irratti argamu amma duwwaa ta'ee jira. So amma xiqqoo isii daqiiqaa muraasa na eegsisa. Ergasii immoo gara suuyii waaletii kan kootti seenee salphamatti asirra naaf seena jechuudha. So suuyii waaletii keessa erga seentanii booda seed asirratti argama jechuudha. Seed asirratti argama naaf galee jira gara suuyii waaletii kan kootti baafadhee jira. Amma immoo akkaataa ittiin gara KuCoin waaletiitti erguu dandeessan isinitti agarsiisu. Seed tokenii kan koo asirraa qaba. So as keessaa ni baha. Ergasii immoo gara waaletii kan koo KuCoinitti ce'uu qaba jechuudha. So seed airdrop kan koorraa kan qabu kanarra baafachuudhaaf jechuudha. So isarratti kilik yeroo gootan seed irratti swap gochuu dandeessan. Akkanumallee send gochuu dandeessan. Namaaf erguu dandeessanii jechuudha. So kanaaf iyyuu maalidha? Swap kan jettu kanallee filachuu dandeessanii. Amma asirraa bahee jechuudha. Send kan jettu kanarra kilik gochuudhaan namaaf erguu qaba. Send kan jettu irratti kilik erga godhee booda amount kan koo asirratti kan baafachuu barbaadu jechuudha. Suuyii waaletii irraa baafachuu kan qabu max jechuudha kanarra kilik gochuudhaan hundayyuu baafachuu ni danda'a jechuudha. So isarratti kilik gootanii jalalatti immoo adreesiin isin gaafata jechuudha. Saanduqa kana keessatti. So adreesii immoo isa argattanii KuCoin wallet irratti baafachuudhaaf deema waan ta'eef gara KuCoin walletitti seentan. KuCoin wallet keessan irra erga seentanii booda assets kan jettu ni argamti daka kanatti jechuudha. Assets kan jettu keessa seentanii deposit crypto kan jettu irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo seed jettanii search gootan bakka search baarii kanarratti seed jettanii search gootan hedduu tokko salphaadha. Ergasii immoo seed irratti kilik gootanii ergasii immoo adreesii isinii fida jechuudha. Adreesii isinii fida. Neetworkiin isaa akkuma asirratti argattan suuyii neetworkiidha. So kanaafiyyuu adreesii kana copy gootan. So copy kan jettu irratti kilik gootanii copy gootan. Ergasii immoo gara mitti deebitanii gara suuyii waaletiitti deebitan. Ergasii immoo adreesii bakka adreesii kana irratti adreesii kana paste gootan fiddanii paste gootanii ergasii immoo valid adreesii isinii jedha review kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan ara deebitanii sirrii ta'uu hangam baafachuu akka barbaadan wanta hundayyuu ni ilaaltanii ergasii immoo send now kan jettu kana irratti kilik gootanii send gootanii gara waaletii keessanitti ergattanii jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan hangam akka isinirraa muru seed hangam suuyii hangam akka isinirraa muru asirratti argama. Akkanumallee seed akkamitti akka isinirraa muru asirratti argama jechuudha. Asirratti hubachiisa akkuma asirratti argattan seed kan koo asirratti duwwaa ta'ee jira. Asirratti wanti isin beekuu qabdan dhageeffata kan koo gara waaletii kan kootti amma seenee jira. Akkuma asirratti argattan depositiin kan koo seed tokenii hangana naaf seenee jira. Asirratti suuyii waaletii keessanirraa garuu tokenii hamma ta'ee tokko bitattanii qabaachuu qabdanii transaction feedhaaf baafachuudhaaf jechuudha. Yookaan immoo invalid isin jedhee isin rakkisa jechuudha baafachuudhaaf bitachuu yoo barbaadan immoo karaa keessaatiin na dubbisuu dandeessanii. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irra fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawwattan subscribe like share gochuun irraan fayyadamnaa bifaan amma isinitti agarsiise kanaan seed coin keessan gara waaletii keessanitti ergachuudhaan gurgurachuu P2P irratti akka barbaadan gochuu dandeessanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.